rakkinaaleen nageenyaa amma yeroo ammaa keessa jirru keessatti wanni himame olaantummaarraa wanni ka'u of tuulummaarraa fi inaaffaarraa wanni ka'u kana kan miidiyaa raasaa jiru kun immoo gara finxaalessummaatti deemaa jira. Inputii finxaalessummaa ta'aa jira. Finxaalessummaan immoo gara biraatiinis gadaantummaa ilaalcha gadaantummaa irraanis kan ka'e finxaalessummaan jira. Gara lamaan irraa of tuulummaanis jira. Of gadi xiqqeessanii ilaaluurraayis gara finxaalessummaatti seenuun hin jira. Alqaayidaan kan ka'e of tuulummaarraa himatu. ISIS of tuulummaarraa himatu. Of diffeendi goonaa nuti cunqurfamneerraa saamamneerraa yaada jedhurraayis finxaalessummaan hin dhufa. Kanarraa ka'ee amma wanni dhiyaate nageenya sammuu irratti uumuudha. Sammuu namaa keessatti nageenya uumuudha wanni jedhu sun baay'ee barbaachisaadha. Kuni amma nageenya akkamitti uumamaa wanni jedhu tiyoorii broadly tiyoorii baay'eetu jira. Tiyoorii lamatu jira akka siyaasa akka saayinsii siyaasaatti tiyoorii lamatu jira. Tiyooriin tokko realizimii jedhama. Realizimiin sun maal jedha? Might is right jedha. Humna yoo qabaattee nagaadhaan jiraatta jedha. Amma ol tuulummaa olaantummaa warri hinaaffaa kun realizimiidha. Warri isaan irratti hundaa'an jechuudha. Warra nageenya barbaaduu miti. Nageenyi kan dhufu humnaani. Diitar gochuu qabna. Yoo dhaqnee dhiibnee saamuu qabna. Wanni hundi addunyaan akka realizim wanni inni jedhame maali? Addunyaa irratti dhugaan jiru maali? Humna abbaa qabutu moo'ee injifatee saamee jiraata. Wanni jiru kana. Kanaafi of sobuu hin qabnu waan jedhu of keessaa qaba. Miidiyaan isaanii akkamitti ilaala? Miidiyaan isaanii akkamitti ilaala? Miidiyaan sodaachisee humna isaanii agarsiisa. Sodaachisa propagaandaa uumaa. Propagandaan sun immoo terrorize kan godhu jechuudha. Miidiyaa akkasitti fayyadamu. Amma miidiyaa haala miidiyaan amma deemaa jiru kana yoo laallu qaama tokko kaasaa over exaggerate godha sodaachisaati jechuudha. Karakterii kana qaba jechuudha. Miidiyaan amma ittiin fayyadamaa jiru especially social meediyaan. Realizimiin armament raceidha. Amma qawwee agarsiisa. Qawwee hagana hidhanneerraa qawwee akkanaa qabnaa akkanadha sodaachisaati jechuudha kan deemu. Miidiyaatti fayyadamaa jechuudha. Ammas wanni ilaallu waan akkanaa kana of keessaa qaba. Kan biraa balance of power. Ammas ilaalaa jirra. Balance of power ilaalaa jirra. Balance of power maali? Humni kiyya xiqqaadha yoo jedhe humna nama qabu wajjin immoo dhaqee michuu taa'e jechuudha. Coordinationii uumee qaamaan sodaachisuu barbaadu san sodaachisa jechuudha. Amma qaama tokko yoo ilaallu biyya alaatis eberu nu gargaaraa jira waan jedhu jira. Eberu nu leenjisaa jira. Eberu nu hidhachiisaa jira. Wanni akkanaatu jira jechuudha. Wanni kun maalirraa dhufa? Balance of power karakterii kana qaba jechuudha. Kan biraa teknooloojiin jiru hundi harka namaa jiru hundi waraanaaf humna ijaarrachuuf ooluu qaba haala jedhuun deema jechuudha. Miidiyaa ta'uu danda'a. Wanni hundi ta'uu danda'a. Wanni hundi humnaan deemuu qaba. Humnaan yoo deemne humna keenya yoo cimsine humna keenyaan itti deemne waan san arganna kan jedhu jechuudha. Yoo propagaandaa tokko yoo dhageenyu garanatti deebii mootummaa kana godhi 4 kiilootti wanni godhi maal propagaandaan jedhamu kun maalirraa ka'a? Ilaalcha realizimii irraa ka'a jechuudha. Ilaalchi kun nageenyi kan dhufu yoo humna qabaanne qofaa ilaalcha jedhurraa jechuudha. Har'a dhiyaate kun idealizimiidha. Nageenyi kan jiru immoo nageenyi kan dhufu sammuu namaa irratti nageenyi hojjetameeti. Namni taa'ee mari'atee rakkina keessaa ba'a. Negotiate godhee kennee fudhatee akkasiin nageenya ijaaramaa kan jedhu. Seera kabachiisuunis as keessa jira jechuudha. Olaantummaa seeraa kabachiisne nagaadhaan jiraannaa kan jedhu. Kan biraa dialoog amma kan dialoog jedhaa jirru kana dialoogiin nageenyatti nu geessaa jedhanii amanuudha jechuudha. Araarris as keessa jira. Peace miidiyaan baay'ee barbaachisaan asirratti jechuudha. Idealizimiin kun garuu wanni ilaaluu qabnu maali? Idealizimiin kun hammam nu geessaa, realizimiinis hammam nu geessaadha. For instance, seenaa addunyaa yoo laalle second world war yoo laalle duraan dursee realizimiitu ka'e. Realizimiin Jarman, realizimiin Naaziin ka'e maali? Humnaan Awurooppaa sabduu godhee garboomfadhee bulchaa waan jedhu realizimiin sanirraa ka'e. Then what countered it is idealism. Idealismiidhaan counter godhan jechuudha. Ka'umsa irratti maali? Appeasementidha. Xaaliyaan dhuftee Itoophiyaa weerartu
appease godhe Awurooppaan hundi addunyaan League of Nations appease godhe. Homaan dubbatu jechuudha. Homaan dubbatu lakkisaa nagaadhaan waan kana hiikaa nagaa wayyaa. Jarman deemtee yoo ollaa ofii weerartu lakkisaa nagaa uumaa akkana godhaa araaramaa waan jedhu. Sun immoo maal godhe Jarman encourage godhaatuma deemee jechuudha. Achiin booda dhumni isaa maaliin conclude ta'e deebi'ee idealismiin amma jeneraal asitti kaasaa kan turan jechuudha. Hin baasne realizimiin sun addunyaa balleessee nama miliyoona meeqa ficcisiisee achiin deebi'ee araaratti kan deebi'ame jechuudha. Namni kanatti amanuu qaba. Realizimii irraa galmi nu geenyu eessa balleessinee baduu qofa. Sadarkaa jedhu irratti amanee beekuu qaba jechuudha. Amma realizimii warra dhufu kana akkam godhuu qaba. Idealism counter yoo goone hinuma dhaabbatu waan jedhu san sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Yoo hin dhaabbatan ta'e idealism anytime barbaachisaadha. Garuu yoo achiin hin dhaabbanne ta'e qophiin barbaachisaa ta'e immoo godhamuu qaba jechuudha. Deterrence power sun irraanfatamuu hin qabu jechuudha. Deter gochuu qaba jechuudha. Mootummaan nagaadhaan deemuu waa tokko ta'e nagaa warra jibbu immoo nagaa warra hin barbaanne immoo akka nagaa akka sodaatti warra fudhatu immoo laaluu qabna jechuudha. Juuntaa irratti experience qabna. Eengadduma kana. Dubartoonni dhaqaniiranii, jaarsoloonni dhaqaniiranii, beekumtoonni adda addaa dhaqanii bu'aniiranii, jilbaan deemaniiranii. That's idealism. Nagaa kadhataniiranii. Garuu juuntaa maal ta'e? Nagaa san hin fudhate, hin fudhanne. Kan biraattis akkasitti ilaaluu qabnaa jechuudha. Kan biraa waa'een warri hidhatee socho'us, warri immoo hidhatee sodaachisus nagaa odo jilbaan deemne isaan kadhanne. Miidiyaan hundi waa'ee nagaa qofa odo labse. Wanna nagaa qofa odo dubbanne hinuma fudhatu jennee ilaaluu qabnaa jechuudha. Kanaaf realism and idealism should be balanced jedheetiin amanaan. Balance gochuu qaba. Nagaan realismiin jechuun waraana gara waraanaatiin gara humnaatiin qofa deemuun nama balleessa. Isaanis hin balleessa. Qaama waraanu sanis hin balleessa. Hundumaa balleessa. Kana amananee miidiyaan hojjechuu qabu akkamitti hojjechuu qabaa. Jara kana odo waraanatti hin seenin, odo walitti hin dhukaasin, odo lubbuun hin badin akkamiin waan dhufu san yaadanee rizaaltiin isaa badii qofa akka ta'e yaadanee gara nagaatti akka dhufan achirratti hojjechuu qabaa jedheetiin peace media kan jedhamee amma dhiyaate kun akkasitti yoo hojjenne nagaa qofa hawwuudhaan nagaa fiduu hin dandeenyu jechuudha. Qaamni biraa nagaa yoo hin barbaanne jechuudha. Kanaaf miidiyaan keenya girdi ta'e kan hojjechuu qabu maali? Badiin waraanaan deeman humnaan deeman hundi badiin isaa fakkeenyi isaa kana fakkeenyi isaa kan amma seenaa keessatti argine hundi badii malee wanni biraan jiru. Ruwaandaanis badiidhuma example guddaadha Afrikaa keessatti baay'eedha wanni fakkeenyi baay'ee qabna addunyaa kana irratti jechuudha. Biyya keenya keessattis jechuudha. Kana agarsiisa jara kana qalbii itti horuu qabna jechuudha.